Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya barumsa keenya kanarraa waan weebsaayitii ajaa'ibaa tokko qabatee jiru. Weebsaayitii jenna weebsaayitii ajaa'iba kan namni hundi akkuma feesbuuka fayyadamtan akkuma yuutuubii fayyadamtan namni hundi manuma keessa taa'ee irraa maallaqa argachuu danda'u. Doolaara hanga doolaara 3,000 doolaara 5,000 irraa argachuu danda'u ji'aan jechuudha. Amma gara weebsaayitichaa yaana asiin Google keessa gallaa. Google keessa erga galle booda Google irra eegaseen booda register online kajuu kan yookaan pre-search kajuu san irra gattuu hidhanii erga irra gattuu hidhan booda kana bifa kanaan nuu bana. Amma asumarra bakka search jettan irra dhuftanii amma fakkeenyaaf jechuma tokko barreessitan jecha barbaadan afaan Ingiliffaatiin barbaadan barreessitanii akkanatti bifa kanaan search godhee naaf fidu. Kanatti innaaf takka ibbooda deebitaniiti akkana dhuftaniiti akkanumatti gad harkisuu qofa. Kana godhee saantiimni asin nu dabalaa deema akkuma ijaan amma laalaa jirtan kanatti jechuudha. Ammallee deebi'ee niin barreessaa jecha tokko akkuma ijaan laalaa jirtan kana jechuudha. Namni fedhe abbaan fedhe mana keessa taa'ee akkuma feesbuuka fayyadamutti akkanumatti akkana godheetuma itti fayyadamuu danda'ama. Amma akkanatti annu waaniin duraan seenee jiruuf malee Google moitan pre-search yoo hajjusan dagattu itanii login isinja login erga isinja de booda email keessanii password itti galchitan bakka qaxxitaa direct kana pre-search kajedhu kanarra isinii fida. Pre-search kajedhu kanarra isinii fida. Bakka jecha barbaadan akkanatti itti barreessuu qofa. Jecha barbaadan feetan qubee A baaca hanga zaatti itti barreessuu dandeessan. Akkana qubee A qofa gootanis saantiima keessanii isinii jaabaa jechuudha. Barumsa keenya kanarraa kana ture amma gara fuula duraatti wanni isin barsiisu akkaataa itti maallaqa as keessaa itti baafatanillee gara akkaawuntii direct akkaawuntii transferii fi gara paappaayilaatiin yoo baafachuu feetan bakka barbaadan teessanii akka itti baafatanii itti fayyadamuu dandeessan isiniin barsiisaa jechuudha. Gara fuula duraatti isin qofaan chaanala keenyaaf miseensa ta'aatii subscribe like share godhuudhaan akka wanni areeni gisee nuti daleen isin bira geessu nu taasisaa nu gargaara. Nutis waan isin fayyadu goda seennee goda jinniitumaan taane seennee baafnee finnee isin barsiisuudhaaf qophiidha jechuudha. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya viidiyoon keenya kanarraa kana ture. Galatooma fayyaa ta'a nagaan oola.